hin agarrellee. Uummata kiyya kabajamoo Itoophiyaan bara diimaa fudhannee jetti. Somaalilaand wajjin wal lageetti. Somaalilaand wal laga'uu bara diimaa fudhachuun nu gammachuu keenya taatus gammachuu jireenya Itoophiyaa taatus garuu dubbii babal'achaa deemu jirtu. Dubbii guddachaa deemu jirtu. Itoophiyaan illee waan hin dhiiftu fakkaattu. Somaalilaandiin tunillee beekamtii barbaaddi. Beekamtii gartee akka addunyaatti beekamtii of dandeettee biyya taatee of dandeettu tana argachuu barbaaddi. Duuba tana keessatti namni miidhamuuf namni goddaamu Itoophiyaadha. Baara yoo karaa nagaatiin argattee baara barbaachisaadha waan Itoophiyaa fi waan uummata keenya fayyadaati. Jireenya uummata Itoophiyaati jechuudha. Garuu akka uummanni gartee Somaalilaandituun oliin kaane fedhaa akka isii jalaa oliin baane Somaalee taan jalaa akka ol baatee of dandeettee biyya taatee hin jiraanne fedhani. Somaaleen iyyitee amma gara hundaan iyyitee walti nu dhaqqabaa jettee asii Masri asii liigii Arabaatti isa asii ilaa Morokkootti ilaa bakka Turkii lafa adda addaatiin nu dhaqqabaattee irra deemtee akkanatti himatti. Lafatee na weeraran galaana keenya weeraran sarbummaa nu sarbuu jiran Itoophiyaan nu saamu jira. Jettee akkana iyyuu jirti. Jechi akkana si iyyisiisuu uummanni kunniin hundi kan isiin irra deemtee iyyuu jirtu uummata akka isiin akka gartee Itoophiyaa akka Israa'ilaatti fakkeessitee ufii akka Islaamaatti uf gootee uummata gartee Itoophiyaa irratti himannaa banattee deemu jirti. Dhugaa dubbachuu fi Somaaleen ammaan tana akkana taatee iyyitee bakka hundaa walti buutee akkana iyyuu jirtu. Bifa adda addaatiin yoo laaluu yoo karaa adda addaatiin laallu keessa gabbuune biyyi hundinuu deeggarsa Somaalee qaban. Deeggarsa Somaalee qaban. Masri duraanuu Ijipti waa'ee galaana Abbaayee irratti aarii Itoophiyaa irraa qabdi. Karaa sababa irraa dhabdi duraanuu. Amma Somaalee wajji dhaabachuu jirti. Waan biraallee dadhabdu waraanaan qarqaarteessiin. Gartee Suudaan illeen akkas. Suudaan akkasii Suudaan ilaa bakka Suudaanii warra gurraacha warra jubbaasan. Ilaa suniitii fi ilaa Eltiriyaatti waliin wal gartee Masrii waliin walti dhufeenya waa'ee Somaalee laandi san irratti. Suudaaniin achiin Masriin achiin Elteriyaa achiin Somaaliyaa achiin ilaa bakka jala saniitiin achiin gartee hanga gartee ilaa gartee Erdogaan Xayyib isin bira dhaabbadhaa haga jedheeni dubbii kaasu takkatti. Dhugaa dubbachuu fi Itoophiyaan wajjii waan kana karoora akkamii wajjii waan kana eegaltee maaliif uummanni kun akkasitti qarqaarsa Somaalee biratti dhaabbachuuf akkasitti ilaalanii naaf hin galle. Itoophiyaa dila kana hunda maaliif nami akkana irraa achi fagaate kana hunda maal nama goote ilaalcha keessa galchinee eegisee laallu hedduu Itoophiyaa fi gaagama hedduu keessa galtee Itoophiyaan ammattanatti ofirraa laaltee waan kana ofirraan sochoone. Waa'ee gartee Masri duraanuu Itoophiyaa karaa sababa waan barbaaddi Somaaleen gartee uummata sanitti iyyattee uummata sanii nu bira dhaabbadhaa jettee ilaa waraana adda addaatiin gartee nu bira dhaabbadhaa jettee akkanatti iyyuu jirti Somaalonni. Somaaleen iyyitee ummati kun mootummaan Itoophiyaa gartee Itoophiyaan gama waraanaatiin namni akka tokkoffaa sadarkaa olaanaa tokkotti beeka. Garuu sadarkaa tokkoffaa irratti illee beekanii sadarkaa lammaffaa qabattu tokkoffaa qabattu haguma feediyaa qabattu Itoophiyaa waraanatti isiin qabdi gaafa isiin waraana qabdi nami jee yaadu gaafa isiin lola ni beeyti jeeni yaadan gaafa waraanni gartee Itoophiyaa ni socho'a bakka fedhettu ni waan fedhe ta'uu danda'a abbaan fedhe isiin moo gaafa xaaliyaanuu akkana nama goote wanni jeamu hin jiru
maaliif hin jirre kaayoo gaafas qabaniif dandeettii gaafas qabaniif tokkummaa gaafas qabaniif kaama qabanii adda adda wanni gaafas qaban nami tokkummaa qaba waan fedhan haa taane nami akka Itoophiyaatti waliin hiriira gaafas akka Itoophiyaatti waliin socho'a gaafas amma akka Itoophiyaatti miti akka saba tokkootti socho'u jira Itoophiyaa keessatti sochootiin Itoophiyaa keessaa akka uummataatitti akka uummata saba takkaatitti socho'u jira waraanni Itoophiyaa keessaa akka uummata saba akka Itoophiyaa osoo hin taane akka Oromiyaa qofatti yookaan akka saba takkaa calla maaliif yoo jettee waa'ee waraanaa keessatti Itoophiyaa keessatti wal qoqqoodee waraanni wal qoqqoodee akka waraanaa wal waraanu jirutti adda bahee jira mootummaan kun saba kana yoo dhahe saba biraa kana yoo dhahe sabni kun deemee fi mootummaa kana waraana Itoophiyaa irraa ni eegaa fi waraana mootummaa kana wajjin ni lolaa fi fakkeenya fudhadhu naannoon Amaaraa waraanni Amaaratti deemu jiru Amaarri deemee biyya ofiitiif Itoophiyaa jee deemee ni lolaa fi hin beeku naaf hin galle garuu dubbiin kun wallaaqaa keessa galee jira garuu kana ta'uuf biyya ofii ijaaramtee biyyi isii ijaaramtee Itoophiyaa wallageettee biyya ofii nagahaan tankaarfachiisuu yoo taate malee akka biyya keessa waraana oofaa akka biyya biraatitti illee biyya namaa biyya biraa deemanii waraana dhaanis naaf hin galle dubbii tana keessatti camnana Itoophiyaatiif mo'ama Itoophiyaa agarsiisa siyaasaa hanqina siyaasaa agarsiisa wanni kun hanqina siyaasaati siyaasatti yoo fayyadamte dura biyya kan kee yoo sobuulee feete biyya kan kee sobdee biyya kan kee gartee saayikooloojii isaa garagalchitee sobuudhaan ummata ijaartee osuma rabshaan ta'an osuma waraanan ta'an nagahaan biyya kan kee ijaartee gara waraana kan keetitti ooftee bishaan kan kee fudhachuu yookaan baara diimaa kan kee fudhachuu ni dandeetta garuu biyya keessaa yoo nagaa hin qabaanne biyya tam deemtee biyya namaa tam dhooftee bishaan fudhachuu deemta biyya namaa tam dhooftee bahara diimaa kana fudhachuu deemta akkas isin hin jira kabajamoo fi jaalatamoo uummata kiyya qaqqaalii dubbii kana yoo keessa gallaaltan duraan dursa biyya kan keetii wallagay ijaarama Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa ijaaramtetu bakka takka si geessee waallee sirraa buqqisee waallee si godhee waallee si godha yoo akkas hin taane akkanumatti daarektii duudaleetti bishaan nama baharaan kanamisitti iyyuu jiru daangaa namaa cabsitee biyyattii uf dandeettee ufiyyuu beekamtii argattee hin jirre wallageettee biyya tana beekamtii kenneefi akkanaan tooftaa kanaan irraa fuudhoo nama shawwaddee irraa fuudhuu ni dandeetta garuu biyyattiin tun waan Itoophiyaa laaquu deemu Somaaleen ummata siyaasatti gartee siyaasaan isii keessaayyuu bahuu dadhabdee ganda keessaa ufiyyuu walajjee waan kana gartee jireenya ummata keessaniitiif yookaan jireenya ummata Itoophiyaatiif illee gaagama guddaa taate Jibuutii yoo taate karaa ammaan tana galuunis jiru meeshaan ammaan tana seenuu jiru karaa Jibuutiinis deeggarsuma Somaalee tana baati karaa biraan baatu Itoophiyaa jalaan baatu uf dandeettee achi baatus biyyi isii Somaaleedha afaan isaanii afaan Somaaleeti Somaaleemaa walti dhaabbatan isinirra yaa ummata Itoophiyaa karaa ofitti hin duuchina karama duraan qabdanuu ofitti hin duuchina bahara yoo fudhatan nu gammachuudha garuu gara waraanaatti yoo seenan waraanni nuuf hin ta'u akka waraanatti hin seenne asumaan dhaamsa kenna karaa Jibuutiin waraanni duraanii gartee meeshaan duraanii Itoophiyaa seenu dhaabbachuu danda'a ganaa karama seenuu nu hin qabu jechuudha Itoophiyaa ganaa wanni takka ka'atti asxir jiru hin qabdu yoo Jibuutiin irraa kutatte karaan Itoophiyaa meeshaan seenaniif xurreen takka as baatu hin jirtu biyyatamii keessaayyuu yoo Somaalee kanaan daangaa ilaa Somaalee ilaa Suudaanitti yoo cufame bakki Itoophiyaa meeshaa irraa galfattu eessa jettee yaadda xayyaarumaan samii irraa yoo galfatte qofa karaan biraan jiru baara irra waliin lammuu deebitee kajeeltuun jiru yoo dhooftee irreedhaan yookaan Somaaleelaandii achi baatee nutu mallatteessee fi bakka jettee isiin ka fokkora ofii kakaaftee uummata wajjin lafaa kaatu taate irra jireettiidha sapootii addunyaan beekamtiin kennitii fi Itoophiyaan kontiraatni Itoophiyaallee inni jaafi Itoophiyaa fi
gaariidha. Nu Itoophiyaa yoo argatte nuuf jireenya kenna ummata ammata 40 dura Itoophiyaan bahara qabaachuu turte. Isii qabaattu feena ammas. Addunyaa tana keessaa yookaan Afrikaa tana keessaa biyyi baharaan hin dhaabbanne baharatti hin dhaabbanne biyya 14. Biyya 14 tana keessatti Itoophiyaattu argama. Gartee garuu yoo isiin nagaa milkooyte yoo hin milkaa'in ammoo Itoophiyaan osoo waraanatti hin seenin yoo irreenni fudhanna jette dura biyya isii keessa tasgabbaa'uu qabdi. Biyya isii keessa uummata tasgabbeessuu qabdi. Waraana Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuu qabdi. Gama waraanaatiin faayidaan dhufu hin jiru. Falli biyya keessa agartee sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kan biyya keessa wal loluu jiruu fi kan mootummaan dha'uu jiru yoo nagaan furame malee gama waraanaatiin wanni furamuu hin jiru. Akkasii isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan na dhageeffataniif hora bulaana hordofaa isiniin jaa asumaan gara yaada kiyya isinii dabarsee na uffalchaa isiniin jaa.